biology. Baga nagaan kara barnoota biology nagaan dhuftan. So subscribe, share, like godhuu kan tagan jecha. Osoo lesson teenyatti hin deeseerin tura asii lesson outline ilaalla jechuudha. So our lesson outline is concerning about proteins and also importance of proteins and also lipids, minerals, vitamins and water. So qabiyyee lesson teenya qarra halaalatu waa'ee protein ni baranna, waa'ee faayidaa protein ni baranna, waa'ee lipid ni baranna, waa'ee albuudotaa ni baranna, waa'ee vitaminotaa ni baranna, akkasumas waa'ee bishaanii ni baranna jechuudha. So kanaafuu haga dhumatti akka hojii turtan jechuudha isin afeeruu barbaanna. Amma karaa barnoota keenya deemna jechuudha. Okay, let us start with protein. Look at this typical protein nutrients that rich with protein. So foton tuan digarsiitu tokko gosa nyaataa killee, foon, aannan kana baaqelaa, atara kana hunda jechuudha. Gosa biqilootaa fi gosa foon garaagaraa fi killee kan fakkaatan jechuudha. Kan proteinaan badhaadha jechuudha. Nyaanni kun kan agarsiifte jechuudha fakkiin tuni. So kanaafuu proteins are made from a smaller unit called amino acids. So akkuma beekamu proteiniin kun unity baay'ee xiqqaa ta'an amino acid jedhamtu irraa ijaaramte jechuudha. So these proteins have an structural element which carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen jedhamte jechuudha. So made from 20 different amino acids. Protein kun akkuma beekamu protein amino acid hidhamuu dhufet protein tolchaa jechuudha. So proteins are used for body building. So akkuma beekamu protein qaama ijaaruudhaaf fayyadu jechuudha. They are broken down in digestion into amino acids that are then rebuilt to form the proteins unit. Akkuma beekamu protein kun yeroo daakamu yeroo bullaa'u jechuudha. Amino acid itti jijjiirama jechuudha. Caccabee daakuu kururaan inni itti jijjiiramu amino acididha. Yeroo qaamni keenya yeroo protein ijaaruu deemu amino acid tan walitti qabeet protein nu tolchaa jechuudha. So about 17 to 18% of your body is made up of protein. So percentage 7% kan ta'u ulfaatina qaama keenyaa kun qabiyyee qaama keenyaa keessaa protein ta'uu isaati jechuudha. Okay. This is okay. The next option is some proteins are insoluble in water and some are soluble in water. So protein kana kata bishaan keessatti bulbulamu dhabuurratti hundoone bakka lamatti qoonna. Protein tokko bishaan keessatti hin bulbulamu, tokko immoo bishaan keessatti bulbulamu jechuudha. So gosoota protein bishaan keessatti bulbulamuu fi protein bishaan keessatti hin bulbulamne tokko laalla jechuudha. Maal keessatti akka inni argamu. So insoluble proteins, these proteins are found in connective tissue, in tendons and the matrix of bones or collagens, in the structure of muscle, in the silk of spiders, webs and silk worm cocoons, and as the keratin that makes up hair, nail, horns and feathers. So insoluble protein kan protein bishaan keessatti bulbulamu kun kan akka tissue wal qunnamsiisu keessatti yootana irraa ijaarama jechuudha. Akkasitti argamti. Gartee boonii yookaan kollaajiinii garaagaraa kaartileejii garaagaraatiif irraa tolfamte jechuudha. Kan akkasitti argama. Akkasumas caasaalee maashaa keessatti jechuudha. Caasaalee maashaa keessatti proteiniin jiru. Proteeinii bishaan keessatti bulbulamuu dandeenya jechuudha. In the silk of spiders immoo gartee mana sharaartiin tolchuusan keessatti kan jiraata jechuudha. So mana sharaartiin tolchuun gosa protein insoluble protein jedhamu kan irraa ijaaramu siite jechuudha. In the silk worm cocoons gartee raamawwan gibrii garaagaraa footu hundisi gibriin sun maalirraa ijaaramti protein irraa ijaaramti jechuudha. As keratin that makes up hair, keratin akka hair gowaa rifeensa keenya tolchuu, kottee nails jechuun kotteedhaa kottee keenya tolchuu, horns jechuun gogaafa garaagaraa jechuudha. San tolchuu fi feathers jechuun maal baallee garaagaraa tan simboroota irratti argamtu gogaa rifeensa kana jechuun
hundi feature jedhamu kan shimbirroota keessatti irratti argamu jechuudha. So kan hundi maalirraa ijaarame insoluble protein kanaatu keessa jira kanarraa ijaarame jechuudha. Okay, inni itti aanu soluble proteins. Gosi protein kan bishaan keessa bulbulamuu danda'u jechuudha. These form antibodies, enzymes and some hormones and are also important for the maintaining the structure of the cytoplasm in the cells. Hafuga protein bishaan keessa bulbulamu kun kanneen akka antibody garaagaraa irraa tolchuu, enzyme garaagaraa irraa tolfama, akkasumas hormoonii garaagaraa kan qaama keessa gahee guddaa taphatu irraa tolfamuu isaatii fi ammas akkasumas caasaa saayitopilaaዝmii seelota keessatti akka isiin sirriitti sirna qabattee sirnooyte sirnaan bocin sirraa waan irraa tolfamuuf soluble protein kun fayyaduu isaatii jechuudha. Okay, let us come with the importance of protein. Mee faayidaalee protein tokkotti adeemnu jechuudha. So these proteins are used for growth and repair of tissue and whole the body. So protein wanni fayyadu qaamaa fi qaama guddisuudhaa fi qaama jaaruu qaama haaromsuu kan bakka buusuudhaa fi guddina qaama kan waliigalaatiif faayidaa qabaachuu isaati jechuudha. So and also used for making enzyme. Akkasumas protein enzyme garaagaraa tolchuuf nu fayyada jechuudha. And also used for making hormones. And also protein kun hormoonii garaagaraa tolchuuf nu fayyada jechuudha. And also used as energy source in the absence of carbohydrate and lipids. Akkasumas bakka carbohydrate fi lipidiin hin jirretti qaama keessaa dhumanitti akka madda anniisaa keessee fayyadaa jechuudha proteiniin. So okay, look at the lack of protein in diet. Hanqina proteiniin qaama nyaata keessaa yoo hanqate namarraan ga'uu laalla. Keessattuu daa'imman keessatti egaa waa shokor hanqinni proteinaa yeroo dheeraaf ture qaama keenya keessatti yookaan nyaata keessatti yeroo ture waa shokortu qabachuudha. Waa shokortu keessatti ijoollee daa'imman amma waggaa 5 gadii hedduu miidhuudhaan beekama jechuudha. Waa shokortu maal godha egaa mallattoon isaa discolor of hair and skin. Mallattoon isaa maal seete rifeensi daa'ima sanii halluu gadhiisuudhaa fi gogaan daa'ima sanii halluu gadhiisuu yoo duraan gurraachite dottaatu yoo duraan gurraachite biliilii ta'u jechuudha mataanis haaluma amma isin footan irra gartan kanaani mataan daa'ima kanaa daa'ima kun daa'ima hanqina prooteinaatiin miidhame jechuudha. So bloated belly garaa bal'aa garaa guddaa qabaatu jechuudha. Due to accumulation of fluid sababa fluidiin kan dhangala'uun garaagaraa qaama garaa keessatti walitti qabamuuf garaan daa'ima sanii guddaatiin mul'ata jechuudha. So thin legs ammas wanni ni qaqallate jechuudha. Miilli daa'ima kana baay'ee qaqallataa harki qaqallataa. So kanaafuu daa'imni kun mataan baay'ee guddaadha, garaan baay'ee guddaadha. So matumaa fi garaatu mul'ata jechuudha gaama akkuma beekamutti. So daa'imni bifa kanaan rakkoo hanqina prooteinaatiin qabame yoo bakka takka taa'e ol ka'uu danda'u asuma haadha qanyisa jechuudha. Hamileen qabu jechuudha. Akka ijoollee namatti asii achi utaalee kuffee ka'ee taphatuun sun hin jirtu. Yoo ol dhaabbate gattaa'uu nama shaqqafeete jechuudha. Qanyumaan haadha darara jechuudha. Itti qanyisa if jibba humnaan qabu waa takka taphatuuf akka hamuruu takka qabu jechuudha daa'imni ijaan hanqina prooteinaatiin qabame. So kanaafuu daa'imni haala kanaan rakkate naannoo teessan kompaawundii yookaan bakka isin keessa galtanii fi yookaan naannoo biyya keessa yookaan ganda keessa yookaan jiraate saffisaan akka mana yaalaa geessanii dhukkuba waa shokor kana irraa dhabamsiisan daa'imni irraa gorsuu dandeessan jechuudha hawaasa keessanii obboleeyyan keessan jechuudha. Haala kanaan gorsuudhaan dirqama lammummaa bahuu isin barbaachisa jechuudha. Okay. Lipids. Let us come with lipids. Lipids seenna jechuudha. So lipidiin akkuma beekamu nyaata humna anniisaa store godha jechuudha. These lipids have carbon, hydrogen and oxygen. They are when we compare with the carbohydrate, we are what? This is a similar chemical structure, but the difference is what? Less oxygen than in carbohydrate. Lakkoofsi amountiin molecular oxygen dha carbohydrate keessatti baay'ee guddaa ta'uudhaa fi lipid keessatti immoo xiqqaa ta'uu isaati jechuudha. So composed of glycerol and fatty acid. Akkuma beekamu egaa fatty acidiin lipidiin glycerol fi sirii fatty acid irraa ijaarama jechuudha. So nyaata lipidiidha yeroo daakamu glycerol fi fatty acid xuuxama cokoraa dhiiga keessaati. Immoo lipid kan ijaaruudhaaf maal ulfinna glycerol fi sirii fatty acid waliif finnee lipid argannaa jechuudha. So these lipids have more energy than carbohydrate. Akkuma beekamu nyaanni lipidiidha nyaata
enerjii guddaa kaaloorii guddaa qaamaa kennu kan kaarboohayidireetii caaluu jechuu kana kaaloorii guddaa kennuudhaan kaarboohayidireetii irra enerjii guddaa kan anniisaa guddaa qaamaaf kennaa jechuu nyaanni lipidiidha. So used to make structure of cell membrane in soluble in water. maal seete lipidiin kun gaa wanni nu fayyidu cell membrane structure cell membrane dha tolchuu nu fayyidu. So cell membrane akkuma beekamu phospholipid irraa ijaarama. Phospholipidiin kun immoo gosa lipidooti jechuudha. So lipidiin keessatti argama hirmaata jechuudha. So insoluble in water akkuma beekamu bishaan keessatti bulbulamu jechuudha lipidiin kuni. Okay, there are two types of fatty acids. These are saturated fatty acid and unsaturated fatty acid. These saturated fatty acids have single bond between carbon, common in animal lipid, solid at room temperature. Look, saturated fatty acid kun gosa fatty acid da kan lipidin irraa ijaaramte kan single bondii qabu jechuudha. Kaarboon gidduu laal asiifa jidduu ka singilii asiifa jidduu singilii asiifa jidduu singilii akkana singil taatee jechuudha. So kana yoo jiraate wanni fatty acid maal jedhama saturated jedhama jechuudha. So temperature diretti saturated fatty acid kuni zeetiin saturated fatty acid kana baay'inaan kan irraa ijaaramtu irraa tolfamtu temperature diretti jajjaboodha jechuudha. yeroo qabbanaanii kan tarte jechuudha. So chief yookaan haalandii keessa jiraatu hundaa yookaan chief hoddaa hayaatti xiqqaa kana jechuudha. Tokko yeroo zayitii mahaafaa ta'uu hundeessi yookaan immoo guutumaa guutuuf saturated fatty acid irraa yeroo ijaaramtu yeroo qabbanaa ni kan tara jechuudha. Hoddaan suni yeroo oowwaa immoo ni baqa. So gosti zayitii akkasii gosa saturated fatty acid irraa ijaaramte jechuudha. Irraa tolfamte jechuudha. Zayitiin akkasii cooma gartee lubbu qabeeyyii cooma bineensotaati irra caalaa parsantii 80 ol cooma bineensotaa keessaa qabdi jechuudha. So maqaa garaagaraa illee qabdi akkasiin xiqqoo giddu galeessa taatuuf magaalatti akkasii filatamtu taatuuf akkasiin giddu galeessa taatuuf keemikaala biraatti naqan jechuudha. Zayitii biraa jechuudha. Zayitii qulqulluu taate biqilootaatti naqanii so ni beekamte jechuudha. Hundumaafuu ni kan tarte jechuudha. So kun caasan jalaa kun immoo caasaa unsaturated fatty acid jechuudha. So lookuma caasan gaa isuma kana himuu isaati tokkuma. Okay, unsaturated fatty acid have one or more double bond between carbon atom. Carbon atom gidduutti double bond tokko yookaan sanii ol qabaa jechuudha. Look amma asirratti gaafa kana unsaturated fatty acid kun kana double bond ilaal. Yoo ofta takka lama sadii akka bittee double bond asitti argatta jechuudha. So asitti argatta haala kanaaf maal jennaan gaa unsaturated fatty acid kuni common in plant lipids gosa plant lipid yookaan gosa zayitii gosa lipidii plant keessatti argama keessattuu oils zayita daldalsanii jechuudha. So liquid at room temperature diretti jechuudha. Yeroo qabbanaa ta'e yeroo ho'a liquid yookaan dhangala'uudha jechuudha. Zayitiin bifa zayitiin unsaturated fatty acid irraa ijaaramtu irraa tolfamtu temperature diretti dhangala'uudha jechuudha. So nyaata baay'ee filatamtu maaliif kolesterooliin baay'inaan keessa jiraatu jechuudha. Zayitii tana zayitiin biqiloota irraa uumamtu tana yeroo hunda dhaliila hedduu filatamtu jechuudha nyaataaf. Okay, minerals. A mineral is a chemical element acquired as an essential nutrient by organisms to perform functions necessary for life. So akkuma beekamu gaa minerals yookaan albuudni kun gosa micro nutrient keessaa tokko jechuudha. So vitaminii fi mineraaliin gosa micro nutrient kan jechuun maal seete garee albuudotaa garee nutrient kan qaamni keenya bakka xiqqishaa qofa barbaada jechuudha. Humnaan baay'inaan sun bartaane haguma ta'e tokko keessa yoo jiraate qaamni keenya hojii isaa nagaa sirriitti dalaguu isaati jechuudha. So essential nutrient keessa qabachuudha. Essential nutrient jechuun immoo nutrient baay'inaan hin barbaadamne kan xiqqishuu barbaada jechuudha. So gartee jireenya tokko tokkoon dhala namaatiif gahee guddaa taphatu isaati jechuudha mineraaliin kuni. So minerals are important in the regulation of metabolic activity. Maal gaheen isaa
metabolic activity to'achuuf metabolic activity akka sirrii ta'een bifa normaal ta'een hojjetu taasisuu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. So number 1 iron egaa akkuma beekamu albuuda namaaf barbaachisaa keessaa isa tokko olaanaa jechuudha. So source bakka isaa madda isaa red meat nyaata foon diimaa liver tiruu eggs illee green leafy vegetables raafuu jechuudha. Kun hundi ni qabachuu. So faayidaa isaa juice for formation of hemoglobin hemoglobin akka tolfamuuf kan inni gahee guddaa taphatu jechuudha. So diidiin isaa deficiency diisa jechuudha. Dhukkuba hanqina ayiraniitiin dhufa jechuudha. Diidii jechuun kun akka waan biraa seetanii karaa biraatti ni kanne deficiency diisa jechuudha. Diidii jechuun gabaabsitiin isin kaa'ee akkasiin galuufi. So deficiency diisiin gaa anemia dhukkuba hanqina dhiigaatiin nama saaxilu jechuudha. So anemia is very severe in female than male due to naturally female lose blood at birth annually and menses period monthly. So akkuma beekamu animaan kun baay'ee shamarranii fi dhiirota kan yookaan dargaggeeyyii fi shamarran yeroo namoota dhiiratii fi namoota dhalaadha yeroo walitti quunsimu akkaataa animiyaadhaa saaxilamuu irratti jechuudha. Female is very severe haalan saaxilamuudha haalan miidhamuudha jechuudha animiyaa kanaaf. Sababni isaa maal ta'e uumamaan kan shamarran keenya dhiiga yeroo lamarraa dhangala'a. Tokkoffaa waggaatti kan dhangala'u kan yeroo dada'umsaa dhiigni baay'een irraa boosanii inni itti aanu baatii baay'eetti kan dhangala'u dhiiga sirna marsaa turiitiin baatii irraa dhangala'uun dhiiga qulqulluulleen waan wajji ba'uuf dhiiga du'ee fi dhiigaan baakuu duuteetii fi dhiiga gartee ujummooleen gadaamisaadhaa akkuma beekamu keessummaa simachuudhaaf hedduu ujummooleen dhiigaa tan dhiiga qulqulluu oomishtu achi keessa gadaamisaa keessa dirree gadaamisaa kun fudhatee gabbatee akka firaashaa ta'ee silaa osoo fertilaayizeeshin gaggeeffatee keessummaa simatu ture. So immoo kan irraa ta'ee qilleen ispaarmii dhabuudhaan du'uudhaan sababa saniitiif dhaamni gadaamisaatis diigamee digineereettee diigamee akkuma hanqaaquu duutee wajji yeroo inni karaa laafoo ujummoon gartee gadaamisaa keessa digireessuun dhiiga qulqulluu fuudhu dhiigni qulqulluun sun immoo dhiiga xuraawaa sanii wajji yeroo ba'u shamarran isaanii irratti hanqina dhiigaa fida jechuudha. So kanaaf animiidhaan ni saaxilamte jechuudha. So akkuma beekamu qaama isinitti daanu da'umsa irratti gaa akkuma beekamu kun walii galatti gaa kunuunsa keenya beekutti da'umsa irratti dhiiga guddaa abbaa baay'ee dhiiga guddaa abbaa dhiiga guddaa sun immoo dafee yoo sirriitti nyaachisan fa'aa malee bakka bu'uu hin danda'u jechuudha. Akka fedhii osoo nyaattee dhiiga akka normaal akka duraan sirriitti bakka buusuun xiqqoo ni ulfaata jechuudha. Sanaaf hanqina animiyaatiin yookaan dhukkubaan animiyaatiin kan rakkatu dhiirota caalaa garee shamarraniiti jechuudha. So shamarran keenya obboleeyyan keessan nyaachisuu yookaan immoo sirriitti kunuunsuun dirqama ta'a jechuudha. Shamarran keenya obboleeyyan keenya maatii keenya hunda isaanii jechuudha haadha manaa keenya hunda maal godhuu qabna kunuunsuu qabna jechuudha. Qophatti addatti silaa osoo danda'ame shamarran dhiirota irratti adda baatee nyaata filatamaa akka tiruudhaa akka ayiranii garaagaraa nama fidu gartee nyaata bareedaa silaa dhiiga namaa deebisu osoo qophatti nyaachifne hedduu filatamaa ta'a maaliif shamarran keenya miidhaman jechuun hawaasni guutuu miidhaman jechuudha. So haala kanaan shamarran animiyaa kanaaf miidhamu waan ta'eef isin warri dhiiraa hadiraa isin warri dhiiraa obboleeyyan keessan haadha manaa qabdis haadha manaa keessan ummaa keessan waan taateef shamarreen kunuunfamuu dirqama qabdi akka kunuunstan isiniin jee imaanaa isin biraa dhaqaachuu barbaada. Karaa gartee lesee ta'ee kabira gaatee jechuudha. So number 2 kaalsiyamiin kunis gaa akkuma beekamu baay'ee barbaachisaadha. Mee soorti isaa laal dairy products aannan gogaa jechuudha. Fish qurxummii garaagaraa bireed gartee daabboo vegetable kuduraalee jechuudha. Kana hundi soorsi yookaan immoo madda kaalsiyamii irraa argannu jechuudha. Gosa nyaataa kan kaalsiyamii irraa argannu jechuudha. So inni itti aanumee faayidaa isaati uses for making and maintaining bones and teeth. Maal nu fayyada? Lafee jabeessuu fi lafee fi ilkee jabeessuudhaaf nu fayyada jechuudha. And help blood to clot. Akkuma beekamu dhiigni keenya kun akka inni kan taru kan taasisu yoo kaalsiyamii baay'inaan dhiiga keenya keessaa qabaanne dhiigni akka dafee kan taru nu taasisa jechuudha. So DD deficiency disease dhukkuba hanqina kaalsiyamiitiin nu qabu jechuudha. Weakness of bones and teeth. So laafina lafeetii fi ilkeetiif nu saaxila jechuudha. Hanqinni kaalsiyamidhaa kuni wanni lafeen namaa laafu jechuudha. Fakkeenyaaf ati hanqina kaalsiyamiitiin qabamtee
yoo akka tasaa osoo kubbaa taphattuu kubbaa dhaabbattee lafa dhooyte yoo miila harkaa lafa dhooyte harkaan keessatti si daakama jechuudha. Si hurraayaa jechuudha. Sababni isaa maal seete hanqina kaalsiyeemii si jira lafeen ta'e hin jabaanne xiqqisumatti ifirra qufnaan lafee ta'e hasharamteetuma san booda rakkoo guddoo asirra fidde jechuudha. Ilkeen ta'es akkasumatti yoo waa dhooyte hasharamte jechuudha ni laafte jechuudha. Gabaabumatti lakkoofsa sadaffaan immoo maal seete aayodiinidha. Aayodiinis akkuma beekamu albuuda baay'ee barbaachisaadha. Soorsiin isaa aayodaayiz saltiidha. Aayodaayiz saltiitu gartee soogidda maqaarraa bitamu jechuudha. Maqaarraa hooskeerraa bitamu kan aayodiinii baay'een of keessa qabu kana jechuudha. Soorsiin isaati. Faayidaan isaa immoo for scientists of thyroxine hormone. Thyroxine hormoonii gartee hormoonii thyroxine kun akka inni baay'inaan oomishamu ni taasisa jechuudha. So diidiin isaa immoo difeensitiin kan immoo hanqinni aayodiiniidhaa kun maal nu qaba gooyitari yookaan immoo quufa mormaa quuccuu yookaan quufa mormaa kan nu sanii kokkoo kan nu sanii tu nama qaba jechuudha. Okay, inni taanu number 4 phosphorus. So look at the source. Maddoota nyaata phosphorus most foods caalaa nyaataa jira. Faayidaan isaa immoo making teeth and the bones part of many chemical example DNA jira. Kanneen akka ilkee fi gartee lafee tolchuu yookaan immoo jabeessuu akkasumas nucleic acid akka DNA kana hunda tolchuu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha phosphorus kuni. Diidiin yookaan immoo deficiency yookaan immoo hanqinni dhukkubni hanqina phosphorasiitiin qabu improper formation of teeth and bones failure of metabolism maal seete ilkee fi lafeen sirriitti uumamuu dadhabuu yookaan immoo daddabuu sirna qabattee ilkeenis dabuu yookaan xixiqqaachuu lafeenis daddabuu yookaan xixiqqaachuudha jechuudha. So ammas karaa biraatti maal failure of metabolism metabolism ni kufata jechuudha. Metabolism ni kufata jechuudha yoo phosphorus kun hanqinni phosphorus kun qaama keenya keessa jiraate jechuudha. Okay, inni itti aanu number 5 magnesium. Magnesium kunis akkuma beekamu soorsiin isaa green vegetable-dha. Green vegetable yookaan immoo kaabeejii ta'uu danda'a, raafuu ta'uu danda'a jechuudha. Green vegetable-dha soorsiin isaatiin. Faayidaan isaa immoo making bones lafee ta'ee kana jabeessuuf yookaan immoo cimsuudhaaf ijaaruudhaaf kan fayyadu jechuudha magnesium kuni. Diidiin yookaan immoo dhukkubni hanqina magnesiumiitiin qabu skeletal problem rakkoo lafarra geessituu lafee ta'ee walirra geessuu fi cell chemistry affected cell chemistry affected yookaan ni miidhama defect in metabolism ni kufata jechuudha. Okay, let us come with vitamins. A vitamin is an organic molecule that is an essential micronutrient that an organism needs in small quantities for the proper functioning of its metabolism. So vitamins ga akkuma organic molecule kan essential micronutrient jechuudha akkuma albuudota yookaan mineraaliti. So kanaafuu organismoonni ga seelii keenya keessatti qaama keenya hamma xiqqaa qofa barbaada jechuudha. Hamma xiqqaa qofa barbaada dalagaalee garaagaraa metabolismiidha gaggeessuudhaaf hamma xiqqishaa qofa sagaa jechuudha. Qaama akka proteinaa fi kaarbohaayidireetii fi lipidiitti baay'inaan qaama keessatti argamuu isaan barbaadu. Xiqqishoo argamnaan hojii isaa raawwatudha jechuudha. So let us come with one by one. Vitamin A. Mee vitamin A irraa jalqabna jechuudha. Soorsiin isaa akkuma beekamu fish, liver oils, liver butter, carrots kana jechuudha. Uses faayidaa isaa making a chemical in the retina also protect the surface of the eye. Akkuma beekamu retinaan ijiteenya akka sirriitti hojjettu taasisa jechuudha. Keemikaalli retinaa keessa jiru akka sirriitti gartee retinaa ta'e fakkaattiin qubattee ijese fakkaattiin sirriitti agarru kan taasiftu jechuudha. So yoo hanqinni vaayitaamin A kun yeroo dheeraa hunda ture deficiency nu qaba. Deficiency nu qabu sun night blindness waan dhukkuba jaamina halkanii jennee yaamna jechuudha. Okay, inni taanu vitamin B1 thiamine. The other name of vitamin B1 is thiamine. Thiamine jama source in yeast extract kirilsida. Inni taanu faayidaan isaa carbohydrate metabolism jechuudha. Vitamin B1 carbohydrate metabolism keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. Inni taanu diidiin isaa yookaan immoo deficiency hanqina dhukkubni hanqina vitamin B1 tiin qabu beriberi yookaan immoo loss of appetite pain of nerves. Kana jechuun beriberi kana nu qaba jechuudha. Kanaaf nu qabaa jechuudha. Okay, inni taanu vitamin B2
riboflavin jedhama jechuudha. Karaa biraatiin maqaan isaa riboflavin jedhama. Kun immoo vitamin B2 dha. Vitamin B2 maqaan isaa kan biraa kamiin beekna? Riboflavin an beekna jechuudha. Riboflavin. So faayidaa isaa ilaalume to form coenzyme. Coenzyme tolchuuf nu fayyada jechuudha. So DD waan dhukkubni hanqina vitamin B2 tiin qabu slow growth eye disease and sooromaayis kana jechuudha. Suuta guddachuu quucaruu jechuudha. Vitamin tokko kan namni tokko eye disease dhukkuba ijaa garaagaraatiin qaba. Sooromaayis keessoo afaan keessaati keessoo afaanii madaatu uumamaa jechuudha. Namni hanqinni vitamin B2 tiin jiru jechuudha. So vitamin B3 ilaalame naasiin vitamin B3 ka akkuma beekamu maqaan isaa kan biraa naasiin jedhama. So uses faayidaa isaa maal seeti? Helps body to use food. Qaama keenya akka nyaata san nyaata fayyadamu taasisa jechuudha. So nyaanni akka qaama koru taasisa jechuudha. Vitamin B3 kun yeroo nyaata vitamin B3 kun qaama keenya keessa jiraatu nyaanni ati nyaatte qaama si goru jechuudha. Si gabbisa yookaan qaama si jaareeti akka hanqinni wantoota garaagaraa akka si dhufne si goru jechuudha. Yoommoo hanqina yoo vitamin B kanaan hanqina dhukkuba hanqina vitamin B kanaa yoo qabaate maal seeti? Pilaajiraa si buufa jechuudha. Diyaariyaa mental illness. Kan akka gartee nyaanni kan kee nyaata nama nyaatta nyaata bareekkillee nama nyaatta garuu walakkaan takka karaa baachuu qaamatti hin goru nyaanni qaamatti hin goru yoo hanqinni vitamin B3 nu qabachuu pilaajiraan jechuun kan jechuun mallattoolee isa kanaati kan akka diyaariyaa garaa kaasaa mataa kan dhangala'oo qaamaa fixu mental illness yookaan dhukkubbii sammuudhaa hunda nama saaxila jechuudha dhukkubni pilaajiraadha kuni. Okay, ini taanu vitamin C, ascorbic acid jenaan. Vitamin C karaa biraatiin maqaan isaa maal jedhama? Ascorbic acid jedhama. So source yookaan madda kan ilaala fresh fruit and vegetable. Muduraa fi kuduraatu madda isaati jedha vitamin C kana. Especially uses faayidaa isaa formation of collagen. Collagenota akka cartilage garaagaraa tolchuu, wound healing, mataa fayyisuu, fight common cold, dhukkuba dhuunfaa common cold yookaan immoo donfufa utaalloo kana dhabamsiisuu jechuudha. Production of strong skin gogaa cimaa tolchuu jechuudha. Gogaa namaa hin qoqqooncaanne kan taasisu jechuudha. Inni itti aanu DD isaa yookaan deficiency disease of vitamin C. Dhukkuba hanqina vitamin C tiin nama qabachuudha. Maal jedhama? Scurvy jedhama jechuudha. Fail to wound healing. Scurvy jechuun akkuma beekamu fail to wound healing. Madaan daftee yeroo isii keessatti fayyuu dadhabu jechuudha. Fayyuu diduu. Madaan nama vitamin C hanqina vitamin C qabu dafteen fayyituu yookiin tortortii irra turte jechuudha. Okay, vitamin D calciferol jenaan maqaan vitamin D maqaan isaa kan biraa calciferol jedhama jechuudha. Source yookaan madda isaa ilaalla fish liver oils also made in the skin in the sunlight. Source isaa fish liver oil yoo ta'u karaa biraatiin ammas maal seete gogaa keenya keessatti ifa adurraa arganna jechuudha vitamin D kana jechuudha. So faayidaan isaa maal seete? Helps bones absorb calcium and phosphorus. Lafeen teenya akka calcium fi phosphorus akkasiin xuuxu kan taasisu jechuudha. So deficiency disease dhukkuba hanqina vitamin D tiin qabu rickets jechuudha. Laafina lafeeti jechuudha. Okay, the water. Mee amma waa'ee bishaan ilaalla. The role of water. Gahee bishaanii jechuudha. Place in solution in water, it is a vital solvent. Akkuma beekamu bishaan bulbulaa beekamaadha jechuudha. Bulbulaa beekamaadha. Vital solvent jechuun bulbulaa beekamaadha jechuudha. Water is involved in the transport of substance around the body, food, hormones, waste products such as urea and many other substances are all carried around your body in solution in water as a part of your blood. Wantoota garaagaraa geejjiba jechuudha bishaanii kan akka nyaataa, kan akka hormoonii garaagaraa, kan akka uuriyaa garaagaraa maal bishaan keessa geejjibameeti dhiiga keessa jechuudha. Karaa alatti ba'aa jechuudha. So water is involved in temperature regulation. Temperature to'achuu. Temperature qaamaa to'achuu keessatti jechuudha. Yeroo maaliif baay'ee fakkeenya bishaan kuni yeroo baasiin gahu kan yeroo daayitu jechuudha. Yeroo shaawara seentu temperature qaama keetti kana regulate godhee gad deebisa jechuudha. Digirii 37 gad deebisa. As you lose heat from your body through sweating. Fakkeenyaaf wanta fiidee yeroo gatteessu urkaa baay'ee sirraa ba'a sweating baay'ee sirraa ba'a.
iswiitiin baay'ee sirraa beeksuun maal seete temperature qaama keetii gad deebisuudhaaf kan sirraa baachuu. So gisee hurkaan kun sirraa beeku hurkaan sun sirraa baduudhaaf aniisaa aga tokko luus goota jechuudha. Ifraa goggoisuudhaaf. So aniisa sun luus ta'ee booda temperature qaama keetii normaal si gasitee ba'a jechuudha. So water is involved in the removal of waste materials from your body in the urine and in your sweat. Bishaan kan inni ammatumaa seete wantoota xuraawaa garaagaraa kan akka yuuriyaa, kan akka fincaanii fi kan akka bifa danfaatii yookaan bifa fincaaniitiin nurraa baasaa jechuudha. Bishaan keessa makamee kan inni bahu xuraawaan garaagaraa akkanaa kuni. Water is a reactant in many important reactions in the body. Akka reactantiitti fayyadamachuudha. Keemikaala wal nyaatatti keemikaala garaagaraa keessatti bishaan itti dabalameeti wantoota haaraa wantoota silaa qaamni tokko sun uumaa jechuudha. So water is needed for the osmotic stability of the body. Water is needed osmotic stability of the body fi fayyadamu bishaanii maaliif osmotic condition jechuudha ka hypertonic, isotonic and hypotonic keessatti gahee guddaa taphata jechuudha bishaanii. Maaliif gaa bishaan naannoo keessa jiruu fi bishaan naannoo seela keessa jiru wal qixa ta'uu qabachuudha. Osmotic stability of the body jechuudha. Maaliif seelii biqilootas haa ta'u seelii bineensota maal barbaada? Preferwan isaan godhan maal? Isotonic condition. Isotonic condition jechuun immoo bishaan naannoo seela keessa jiruu fi bishaan ala seela jiru wal qixa jechuudha. Seela keessa jiru wal qixa waan ta'eef baalaansidha jechuudha. Bishaan kallattiintu yaa'a. Kanaafuu seeliin rakkoo takka maleedha hojii isaa raawwataa jechuudha. So kanaafuu osmotic stability yookaan immoo karaas normaal ta'een deemuudhaaf illee bishaan hedduu barbaachisaa ta'uu isaati jechuudha. Okay, this is the end of our today's lesson. Until next lesson, goodbye.